ما kabajamtoota ilmaan Oromoo qaqqaaliiwwan akka fayyaa jirtu naga keessanii naga kootii isinis bakka jirtanitti bakka naganaaf qabaattan isiniin jecha egaa har'as jechuudha akkuma barameen appilikeeshinii tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhee jira jechuudha. Appilikeeshinichi keenya har'aadha maali kan jedhu wajjin kanatti deemnee ilaallu ta'a. Waaw ati ajaa'ibaati. Isa dura garuu warroonni hangarraadha YouTube channel kiyyaa subscribe godhin takkaa'uu hin beekne yoo jiraatan takkaa'uu maamilan ta'e yoo jiraatan kottaa subscribe godhaa seenaa hulaan banaadha isiniin jenna kottaa wal fayyannee wal irraa haa fayyadamnu isiniin jedha. Garuu isin subscribe fi like share gochuun keessan jabaatee taafuuf isiniin jecha appilikeeshinicha keenya har'aadha gugama isaa dabarru jechuudha. Appilikeeshinii keenya har'aadha maal fayyada kan jedhuu fi aappii barbaannu hunda gubbaa kanaan bifa amma argitan kanaan haala kanaan jechuudha gadi harkisuu qofaan kun bifa kanaanii gadi harkisuudhaan as keessatti argachuu haala ittiin dandeenyu kan nu dandeessisu jechuudha. Walumaa galatti haala kamiin jennaan itti deemnee kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Isa garuu isa kana godhuudhaaf jechuudha maal fayyadamna jennaan wajjin itti deemnee kan ilaallu ta'a. Maal akka fayyadamnu fakkeenyaaf keessa galee keessatti agarsiisu ta'a jechuudha. Appilikeeshinicha keenya har'aadha kun isa kana appitaayils kan jedhu kana jechuudha. Appitaayilsiin kun maal fayyada kan jedhu gaafii akkasitti taaneef appilikeeshinicha erga bilbila keenya irratti argamsiifne booda keessa gallaa waggoonni haala kanaan nu gaafatee jedhe yes I agree jenneetiin hayyama kenninaaf jechuudha. Waggoo hayyama kennine fi haala kanaan inni nuuf fide jechuudha. Akkam goona jennaani select kan jedhu kanatu jechuudha. Kan jalqabarra jirtu tana select kan jedhu kana waggootu hidheetiin jenne jechuudha. Haala kanaan select kan jedhu nituudha waggootu hidhe jenne aappii bilbila keenya irra jiru hunda nuuf bana jechuudha. Fakkeenyaaf amma aappii haala ittiin filannu aappii tokkorraa hanga jaha jiran kan yeroo hunda fayyadamnu kan iddoo kalutti argachuu barbaannu hunda nuuf fide jechuudha. Appilikeeshinichi kun jechuu gabaabumatti wagguu isa kana jechuudha mee haala saniin bannee select kan jedhu kana gadi tuyne maal nuuf argamsiisa kan jedhu wajjin ilaallaa. Select kan jedhu gadi tuyna dhiifama hanga bunuu fi xiqqoo turaa jira sekondii muraasa fudhata waan guddaa wanti inni gaafatu hin jiru jechuudha. Kanaaf inni bannaa wagguu bannee jennee maal nuuf banaa jirannaan select erga goonee booda haala aappii keenya itti sirreeffannu nuuf banaa jira jechuudha. Appilikeeshinichi kun tokko hanga jaha filachuu dandeessa naan jedhaa jira. Aappii barbaaddee tokkorraa hanga jaha kan jiran filachuu dandeessa jedha. Fakkeenyaaf amma select jedhee asitti ammallee select gadaatu qulla aappii waan kan jedhu kanarratti jechuudha. Wagguu isa kana tuqeetiin jedhe jechuudha. Haala kanaaniin wagguu tuqee jedhe fakkeenyaaf aappii barbaadu haa filadhu amma as keessaa jechuudha. Anam fakkeenyaaf jalqaba kaalkuleetara kana haa filadhu. Sekondii shan booda exit dhoytanii keessaa baatu jechuudha haala kanaaniin. Amma fakkeenyaaf anamma isa filadhee jira aappii waan ila kaalkuleetarii aappii tuu irratti ammoo aappii lammaffaa kan jedhu irratti hunda isaatu isin bifuma kanaan filatuu dandeessan jechuudha. Walumaa galatti anamma aappii lammaffaallee haa filadhu. Fakkeenyaaf anamma gaalarii haa filadhu. Mee lammaffaa keessatti gaalarii anam fakkeenya isin yaa ta'uuf isinitti agarsiisaa jira malee jechuudha. Kunooti haaluma kana jechuudha. Beeksisni dhufaa isin exit dhoytanii keessaa baatan rakkoon qabu. Haala kanaan jechuudha aappii lammaffaallee filadheera kunoo fidaa jira eegaa. Kanaaf walumaa galatti aappii lammaffaa kan filadhillee kunoo gaalariidha as biratti naaf fida jechuudha. Amma aappituu kan jedhu kanarratti jechuudha. Kunooti ufumaan naaf fida isin irra dhoytanii xiqqoo eeguu qofa. Kanaan booda wanti biraa hin jiru. Fakkeenyaaf isin jahanuu haala kanaan keessatti guutuu dandeetta. Nama waan isin agarsiisuuf ta'e hundan guutu. Erga hangana gooneen booda jechuudha. Mee eessaa arganna booda haala kanaan erga xumurree aappii jahanuu filanneen booda bilbila keenya gubbaa kanaan gad harkifna. Wagguu gubbaa kanaan gad harkifnee jenne haaluma kanaan jechuudha gad harkifnee bilbila keenya gubbaa kanaan wagguu gad harkifnee jenne akkanumatti gubbaa kanarra tuqaa sadiin jirtu tan mallattoo seetingii amma chaarjii jalaan mul'attu tana jechuudha. Tuqaa sadiin tan nuti wagguu isii tuyneetiin jenne edit amma bakka edit button kan jettu kana tuyna jechuudha. Edit buttonis kan jettu kana ni tuyna al takka wagguu isii gadi tuyne jenne haala kanaan nu dhufa jechuudha. Wagguun haala kanaan nu dhufe fakkeenyaaf aappii tokkoo fi lama filannee jirra jechuudha. Amma eessa keessatti argannaan as keessa jira aappoonni sunniin kan filannee kunooti app waan kan jedhu kunoo amma as keessa jira mallattoo appilikeeshinichaatiin gubbaa kanaan argitan jedhee yaada. Haala kanaan jechuudha fakkeenyaaf amma app waanii kana akkana gadi
gad qabuudhaan jechuudha. Erga edit godhee seeniin booda fidee asitti galcha jechuudha. Bakka kanatti galcha jechuudha. App 1 app 2 ammoo gaalariidha. Kunoo galee jira. As keessatti argaa jirtan jedhee yaada jala kanatti erga haala kanaan filannee jechuudha. Anama hundayyuu dura as keessa waan dachaaseef malee kunniin hunduu dura as ture. Kunoo fakkeenya akka argitan kanatti kunillee as ture. Isin mallattoo kana qabu hundayyuu fuutanii bifa kanaan jechuudha asitti gad deebiftan. Achi booda erga aappii jahanuu filattaniin booda jechuudha achi booda dan jettanii keessaa baatu. Anamma yeroo biraa yoo akkana gad harkisee keessa galuu barbaade jechuudha. Kunooti aappii 1 reef maal filadhe kaalkuleetara filadhe hin jira jechuudha. Aappii 2 reef maal filadhe gaalarii filadhe kunoo asii gad galee jira jechuudha. Kanaaf amma gaalarii filadhe reef waan ta'eefu fakkeenyaaf amma isa kana wal biratti deebisuu yoo fedhe jechuudha. Anamma gabaabumatti tartiiba isaallee sirreessuu yoo barbaadan jechuudha. Tuqaa sadiin gubbaarraan edit button kan jedhu kana hin tuqxanii gaalarii fi kaalkuleetara wal aansee filadhe yoo ta'e asitti deebisaa. Achi booda dan jedhe tartiiba isaallee haala kanaan sirreessuu dandeessin gubbaa kanaan bilbila waan gad harkisneen turkeeshiiwwan garaagaraa as keessa jiran jechuudha. Asiin argachuu dandeenya. Hangana jecha barumsicha osoo viidiyoo walitti dheeressine gabaabbinaan isin suutaan sirreeffachuu qabdan jechuudha. An viidiyoo ichi akka isinitti hin dheerannee fi appilikeeshinii isaa arganna warroota jettaniif ammoo pileestoor keessa jira. Haa ta'u garuu liinkii isaa ammoo viidiyicha mooraa kana jalas isiniif kaa'a waan ta'eef achi jalaayis argachuu dandeessan. Pileestoor keenya keessa ni galla. Hogguu pileestoor keenya keessa galle jechuudha. Apptels jennee haala kanaan barreessina jechuudha. Hogguu haala kanaan barreessinee sarchi goone isa kunoo mallattoo isaa ni argitan jedhee yaada gubbaa kanarratti kunooti. Haala kanaan loogoo isaa argaa jirtanii isa kana jechuudha. Gad tuquudhaan anaaf open jedhe isiniif install jedhe asii buufachuu dandeessan. Hanga barumsa birootiin walitti deebinuti bye bye turtii gaarii isiniif haa ta'u jecha like share subscribe godhuu hin dagatina.